Nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo ani baay'ee nagaa kootii isin nagaa keessanii guyyaa irraa kan amma ogaa kan nuti walii ilaallu kutaa kana keessatti jechuudha. Viidiyoo kallattii garaagaraatiin yookiin immoo angilii garaagaraatiin waraabamee akkamitti edit gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Moobaayilii garaagaraatiin isaa ta'u kaameraa garaagaraatiin kallattii 3 4 2 ta'uu danda'a. Kaameraa waraabame tokko akkamitti edit gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kuni xiqqoo ishee kan cimaa isa taasisu kanas kan of eeggannoo gochuu qabdan aayidoo isaa ilaaltanii arreenji gochuun sirra jira jechuudha viidiyoo keessanii. Gaafa akkasiin jedhu viidiyoon keessan yoo overlaappii ta'es kallattii garaagaraatiin gaafa hojjettanii aayidoon isaa garaagara ta'eennan moshiniin isaa yookiin immoo sochiin isaas garaagara ta'a jechuudha. Kanaaf kana sirriitti of eeggachuun isinirra jira jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kanaaf kanan qaba lamaan isaa yoon fidadhee fakkeenyaaf edit gochuuf jechuudha. Gaafa edit gootan lamaan isaa iyyuu walirra kaa'uudha kan isin qabdanii. Fakkeenyaaf viidiyoon sun kunoo kanadha normaal jechuudha. Viidiyoon inni jalqabaa kaameraa biraatiin inni waraabame jechuudha. Kaameraa biraatiin immoo saayidiidhaan yoon waraabe yookiin immoo cinaachaan yoo waraabe wanta biraa qabaata jechuudha. Waan angilii biraa qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf kunola angilii biraatiin immoo kanaan waraabamaa jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo koo kana mala salphaatiin akkamittiin edit gochuu danda'a kan jedhuun waliin ilaallaa jechuudha. Amma iddoo kanatti yoo ilaaltanii gaafa mucaan sochii jalqabu normaalii iddoo kana jira jechuudha. Kanaaf isa viidiyoo isa kanas iddoo mucaan normaalii sochii jalqabuttiin kaa'adha jechuudha. Iddoo kanattidha kan inni sochii jalqabe. Kanaaf almost naannoo kanattiin yoon kaa'e baay'ee bareedaadha jechuudha. Zan ergii kana arreenji godhataniitii viidiyoo keessa fidan iddoo kana kaa'attu jechuudha. Mana salphaatiin jechuudha. Zan fakkeenyaaf gaafa play godhu kun normaalii isaa viidiyoo isa tokkodha jechuudha. Viidiyoon inni tokko kan biraan immoo jala jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf gaafa ka'u iddoo kanatti yoo ka'e fakkeenyaaf yoon barbaade jechuudha. Viidiyoon inni jalaa naaf mul'atu yoo ta'e viidiyoo isa kana iddoo kanatti yoo hin kuttu jechuudha. Viidiyoo isa irra keessa jiru hin kuttu inni jalaa immoo akkuma jirutti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kun kanatti zan dileetiin godha kana amma akkamidha viidiyoo isa jalaa mul'ata jechuudha. Zan cinaacha gara cinaachaatti dhufa. Amma immoo zan amma tokko ergi deeme booda fakkeenyaaf iddoo kana kaasee immoo viidiyoo isa irra keessaa kana kutee salphaamatti jechuudha. Zan amma naannoo kanaatti immoo isa tokko naa waraabamu yoon jedhee nan danda'a jechuudha. Zan fakkeenyaaf dileet gaafan godhu fakkeenyaaf jalqaba irraa kaasnee yoo play goonee bifa kanaatti kan inni qabaatu jechuudha. Angilii biraatii waraabamee zan back to this zan angilii kanaatti deebi'ee amma naannoo kanaatti kaasee immoo fakkeenyaaf isa kana kutee isa kana kutee fakkeenyaaf akkasitti jechuudha. Isa kana kutee zan ergan kuteetii naannoo kanattis kutee fakkeenyaaf iddoo kanatti yoon kutee isaa gubbaarra jiru jechuudha. Isa kana immoo iddoo kanatti yoon kutee zan kan dileetiin godhaa jechuudha. Yeroo baay'ee saawundii isaa aayidoo isaa sirriitti of eeggachuun sirra jira jechuudha. Zan kun kanatti viidiyoo kallattii lamaatiin waraabuu ni dandeenya jechuudha. Kun mala kanaatiin jechuudha. Guutummaa guutuutti namni inni kaameraa karaa biraatiin waraabu sun keessa galuun qabu kana of eeggachuun sirra jira jechuudha. Kallattii biraatiin gaafa kaameraa waraabdan namni sun viidiyoon isaa keessa galuun isa hin jiru. Maaliif yoo namichi sun keessa galee bareedaan ta'u yookiin immoo viidiyoon keessan viidiyoo bareedaa waan isin hin taaneef namicha of eeggachuun isinirra jira jechuudha. Haala kanaatiin salphaamatti edit gochuun hin dandeessu jechuudha. Viidiyoo keessanii kallattii 2 3dhaan viidiyoo keessan waraabbattanii akkasuma mala salphaatiin edit gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf iddoo garaagara sagantaa garaagaraatti ta'uu danda'a. Yeroo sagantaa garaagaraa sana keessatti yeroo baay'ee sagalee dubbatamu sanaan yoo adda baafatan gaariidha. Fakkeenyaaf nama 2 3 taa'aa yoo ta'e kallattii garaagaraa 3tiin yoo adda ba'aniiru ta'e kutaa akkuma darbe keessatti akkamitti aayidoo fi viidiyoo adda baasnee hojjenna kan jedhu sana keessatti viidiyoo isaanii hundumaa erga darajaadhaan gashitanii fakkeenyaaf 3 qabdu yoo ta'e irra keessa kun akkasitti sadansaa gagashitanii erga sadansaa gashitanii sana booda aayidoo isaatiin hunda isaa arrange gootu.
Aayidiyoo isaa sochii isaatiin utuun ta'e baay'ee gaariidha. Aayidiyoo isaa erga arreenji godhataniiti aayidiyoo isaa sanaatiin ilaaltanii immoo edit gochuun baay'ee isinitti ulfaatu jechuudha. Mala salphaa kanaatiin gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin gaa viidiyoo keessan salphaatti kallattii 2-3tiin waraabbachuu dandeessu isiniin jedha. Kan biraa fakkeenyaaf hamman sosocho'aa yoo ta'e iddoo kanatti akkuma argitan sosocho'aa jira. Yoo barbaadan stabilize gochuu dandeessu. Kana malee immoo fakkeenyaaf viidiyoo kanarratti crop jedhee fakkeenyaaf normaalii mucaa irratti focus godhee akka deemutti yoo barbaade fakkeenyaaf akkas godhee akkasitti jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti akkuma argitan fakkeenyaaf amma gaafa jalqabu kun akkanatti jalqabaa zana kanatti deemaa. Iddoo kanarraa akka argitan immoo kattaa'eera jechuudha viidiyoon suni. Stack godhaa xiqqoo ishee renderii waan hin gooneefi kanatti gochuu dandeessu ofitti buttanii akka garaa keessanitti jechuudha. Kan biraanii stabilize gochuu dandeessu irratti kilik gootanii kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle stabilizationii gochuu dandeessu. Sochiin garaa garaa hambisuudhaaf yoo barbaadanii color correction isaa gochuu dandeessu. Mala salphaa kanaatiin gaa viidiyoo keessan edit godhatanii viidiyoo bareedaa tokko hojjechuu dandeessu isiniin jedha. I hope akka isiniif galee abdii guddaan qabaa. Baay'ee galatoomaa. Komentii keessatti yaada keessan barreessuun dagatinaa. Akkasumas toppikoota cover hin taane wanta isiniif hin galle komentii keessatti barreessaa isiniin jedha. Galatoomaa nagaatti.